Tole, nagaan waaqayyo waaqa jiraata iddoo jirtan bakka jirtan gola jirtan isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kooti. Tutturee bubbulee ollaanii kana baay'ee isaan jira. Biyya keessa jiraattanii makara wanti isin haasofne jiru guutummaadhaan wanti gaarii dheettanii haasoftanii jiru. Wifiin guyyaa afuriin citaa ganaa galmeessisiin jedhu guyyaa lama booda sii deebi'a bakka akkasii. Mammoo guyyaa afur booda naa deebi'ee daataadhaaf viidiyoon hin deemu. Egaa kanaafin fagaadhee badeen isin jedhaa akkam jirtu nagaa keessanii. Ani kun nagaa kooti. Madda nagaa keenyaa inni ta'e Kiristoos haa eebbifamu. Har'a jin jedhee yaada wayii qabadhee dhufee qonni dhuguma namni baay'een hin beekamu hin beeku yoo beeku baate haa dhaga'u haa hubatu. Yeroo waan ta'e dubbiftaan sammuun keessan dhugaa baay'ee firii isin ta'a beektanii yeroo tokko waa dubbisee waan ta'e naannoo dubbisu sirriitti sammuun keessan dhugaa gara banamuu minaamnatti deema. So har'a waaniin isiniin jedhu tokkoon qaba. Baay'ees hin booniin baay'ees hin booyin jecha jedhu kana lamaan keessa jireenya kee keessatti baay'ee hin booniin waan qabdu sanaani baay'ee hin booyin waan dhabde sanaan maaliif jechuu dandeessu isa irrattiin isin faana haasa'a isin faana dubbadhaa isin taphachiisaa isin bohaarsaa otoo gara yaada bal'aatiin seennee chaanala koo faaraa horii taatan seenaa sabskiraayib godhaa chaanala koo maatii ta'a share like gochuus hin dagatina warri na faana taatan immoo galatoomaa isiniin jecha itti fufna jechuudha. So jechoota kana lamaan maafan isiniin jedhe jireenya kee keessatti wanta argatte yookiin yeroo gammadde baay'ee hin booniin yeroo dhabde yeroo si mudates immoo baay'ee hin boo'in. Kun ilaalchuu baay'ee barbaachisaadha jireenya keenya keessatti. Maaliif seetaanii fakkeenya otoo baay'ee hin booniin isa jedhu sana keessatti maaliif jedhame? Ergan qabaadhee maafan hin boonne maafan ittiin waan baay'een dubbanne maafan namaa ol hin ta'uu barbaanne namaan ol of ilaalle jechuu dandeessu. Maaliif biyyi lafaa dhugaadha calaqqisaadha. Wanta qabdan sanaan dhugaadha tokko ol ta'uu dandeessu. Iddootti dubbattan dandeessu sadarkaarra jirtan sanarraa kaatanii. Biyyi lafaa akkuma isin jedhe calaqqisaa waan ta'eef otoo boonaa jirtu, otoo sitti tolaa jirtu, otoo sammuun kee ol jedhisiin jedhu, namaa ol guutisiin jedhu, ilaalcha olii ofii kennaa otoo jiraattu, yeroo gadi bu'iinsi tokko sitti dhufe maal goota? Kaleessa baay'ee akka ta'e taate yeroo qabdu sana, yeroo waa sitti calaqqise harka keerra waa jiru sana, baay'ee boonte hiriyaa gaarii sii ba'uu qabu irratti illee hin koorte hin boonte yookiin immoo bakka waan baay'eedhaan of agarsiisaa miti namni yeroo qabutti. So yeroo sana akkasitti jiraatte waan ta'eef yeroo immoo gadi bu'iinsi sitti dhufe akkamitti of ilaalta maal gochuu qabda? Kalee yoo boonaa dhufte waan qabdu sanaan har'a wanti sun akka ta'e yoo sirkaa rukutame yeroo kalee otoo boontuu namarra otoo deemtuu daandii namaa kennuu dadhabdu nama kabajuu dadhabdu har'a immoo naa gadi buute maaltu akkam taata? Akkamitti dubbatta warra kalee irratti wanta baay'ee sadarkaa yookiin steeppii ofii kennite sanarra akkam jetta har'a? Kanaaf yeroo qabnus normaali bakka warra hin qabneefaan gadi buutee fakkaattee jiraachuu si barbaachisa. Yeroo kanatti yoo gadi buute isa si gadiittis buutee yoo wajjin jiraatte rakkina hin qaba garuu biyyi lafaa. Amma fakkeenya iddoo ati hooluu hin barbaachifne yoo hooltes rakkina. Fakkeenya isiniin jedhu karaa kallattiitiin fakkeenya normaali kan hojjennume arganneettiin haala gaarii jiraannee darbinee nama jiraachisu itti gammaduuf mitiire normaali jechuudha. Yeroo sana haala sana keessatoo jirtan immoo gadi buutanii
sadarkaa isaan gadii faana sooshaal laayif yeroo dabarsitanii tokko tokko sammuu xixiqqaan jira akkamitti si ilaala seetan bakka isteeppiidhum keessa sitti siqaa istooppiidhum keessa sitti siqaa bakka waan ta'e wayii sitti uumuu deema waan ta'e wayitiin sitti deema amma teessoo keellee sirrisuu deema amma keellee xiqqoo karaa ta'een sirrisuu deema kalee garuu meessitu kabaja kennee fi dhaqee gara nama sanaatti gadi siqee isa faanamee ilaalcha of tuulummaa yookiin immoo sila qabduu fadhee nama sana fuuldura yookiin kana hin jedhu sila itteef gadi buutee haala inni keessa jiraatu faana wajjin jiraachuu jalqabda garuu isa hin irraanfatu warreen akkas irraanfatanis hin jira garuu iddoo jirtutti inni nani jechuu barbaade yoo qabaattis akkuma qabdutti ta'e bakka waan qabdu sana itti fayyadamuun waan keedhi maaliif hojjattee fiddee hojjattee itti jiraachuun si barbaachisa. Tu wanta si daangessu jiru garuu yoona kan gadiitti immoo ol fuudhamuu wayyoota agarsiifte gaarii miti karaa waaqayyoos karaa namaas jechuudha. Kanaaf haala jirtu keessatti sadarkaan ol si fuudhee haala jirtu keessa jiraatte taanaan hiriyaa gaarummaa akkasii baasii nama si madaalaan baasii nama si yeroo hundaa waa tokko yeroo hundaa nan jedha nama si madaalu faana hooti. Maaliif seete nama si madaalle faana akkuma fakkeenya masinii kaase gadi buutanii xiqqoo isin karaa baay'een xiinxaltanii gadi buutanii wajjin ooltan garuu fudhatama keessan warri gadi hir'isan baay'eetu jira. Nama tajaajilu tokkotu yoo nama sagalee waaqayyoo waa'ee waaqayyoo beektan karaa waaqayyoo hin jiraadha jettanii gadi buutanii warra safara gadi faana hin bu'ina maaliif gara sanatti sin harkisu jedha. Bargixanillee jecha kana nan sirriitti baay'een dhugaa appreciate itti ta'an yaadan maaliif isaan keessa ooltaa achi duubatti si harkisu malee fuulduratti waan tokkomee fuulduratti kan si harkisu yookaan fuulduraa si harkisu jiraatedha mitire garuu akkana duubatti kan si harkisoo ta'an oolmaa isaanii oolta waan ta'eef isaanitti makamuu dadha. Gara isaanitti si harkisu isaanis oolmaa isaanii ishii xixiqqoo gadii jechuudha. Innaa iddoo sanaas of to'adha ammoo iddoo sanaas homaa caalatti of to'adha. Naannoon taane hin jiraatina safara hin taane warra hin taane faana noolina dhugaan isin hin jedha daandii keessatti harkaa fashaleessu. Oolmaa keessan eeggadha. Yeroon biyyaa dhufu yeroon achi dhufu akkam seetan bakka amma biyya gadi bismaa hunda faana firii ta'ee hin jiraadha jettu. Dhugaan hin jira waan takkana bakka firii ta'ee gadi bu'een isa kaan faanis isa sana faanis kolfee qabadha jettu haalichi akkasii miti arge waan ta'eef haalichis akkasii miti. Bakka walumaa galatti haalli akkasii miti. Bergit otoo jiraattanii akka kiristaanaatti gadi buutaniis warra gadi bu'ee faana hojjettan gaariidha. Gin namatu lapheensa dukkanaa fi gurraacha xiqqoo iddoo sanatti waan ta'eef jechuudha. So warra intiniifaan inooliinaas jammaa safara akkasii keessa iyyuu ba'a dhugaa. Innaa akkasii lammaffaa immoo yaada kootaan deebi'a. Keessa seenee yoo qabaatte wanta qabdu sanaan baay'ee namatti hin booninidha. Isa hiikaa isa isinii kaa'e yoo dhabde immoo yoo sirratee baay'ees hin booyin. Maaliif seete kana lachuu kan hin jedhe guyyaan boruu waan sitti fidee dhufu hin beektu. Baay'ee soobante waan boru sitti dhufu hin beektu. Aangoo Afrikaa hin qabdu jiraachuu waaqayyoon sii kenneen alatti jechuudha. Yoo fayyaa si dhoowwate boru maal akka taatu hin beektu. Har'a sila fayyaa qabdu hojjettee aangoo san argattee aangoo ofii kennite waan ta'eef yoo dhabdes immoo boru guyyaan boru waan fidee dhufu hin beektu. Har'a dhabiinsa keetiin yoo beekamte boru immoo argachuun beekamuu dandeessa jechuudha. So yoo dhabdes immoo baay'ee hin booyin kan jedhu boru guyyaan inni boru waa biraa fidee dhufa waan ta'eef jechuudha. Maaliif isin jedhe namni tokko yeroo baay'ee namatti matu yoo dhabe wanta dhiphate tokko karaatti sheer godhu yoo dhabe asumatti ofiisaa sukkume asumatti wajjin bo'aa wajjin itti yaadaa wanta baay'ee keessa deema. Garuu boru har'a bakka bo'u sana yaadota biraa
akkamitti darbuun qaba har'ee har'aa boru kan biraa waan ta'eef akkamittiin darba jedhee isa yoo asitti kalkuleet godhu boru immoo karaa biraatiin daandii biraatiin dhufaa jechuudha. So har'a asitti boonyee tokko amilee ofir'isnaa asitti yaannee dhiphannee amilee ofir'ifnaa karaa daandiitti deemu jennu tokko of jalaa dhiphifna. Garuu yootti yaannee boru guyyaan kan biraati yoo jennee yaanne dhugumattiin boru guyyaa biraati maal fidee akka dhufu waan hin beekneef seenaan hin har'aan jijjiirama haalichi hin har'aan jijjiirama guyyaan qilleensi hundumtuu hin jijjiirama. So baay'ee wanta si mudateettis boo'uu dhiphachuu aaruu gadduu yookiin amilee duubatti of deebisuu dhiisuudha jechuudha inni lammaffaani. Maaliif yeroo baay'ee yeroo wanti tokko si mudate namni tokko dafee baqa ani kana booda kana darbee umaayyuu naman ta'u yookiin kana darbeeyyuu hin mul'adhu kan jedhee amilee ofir'isu baay'eetu jira nama jechuun baqa umaa kana nan darba nan fakkaatu maaliif kalee akkas ta'e akkas godhee akkas kan yaadu hin jira namni. So akkasitti yaadina boru guyyichi kan biraati waan biraa fidee dhufa isinis boru nama biraati waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee anarraan qabe yeroo inni yaadu dhugaa wanti gurguddaan fa'i yeroo si mudatu baqa waan kalee hojjettanii dadhabdanii fiddanii waan argitaniif amma sanaa hoo dadhabe kana booda immoo dhuguman hojjedhee jedhanan. Innaa mucayyoo tokko kana duras ni kaaseera. Amboona wallagga natti fakkaate maatii jalaa mana jalaa guban birrii waggaa 9 hojjedhee ittiin mana ijaaree maal jedhee fi jalaa gubatee ofii koo waggaa 9 kana booda naman ta'u kana booda akkamiin godha jettee boocha jirti mucaan suni. Birgit kana booda naman taati sana lamaayyuu ta'uu dandeessi maaliif seetanii qormaatichi sun yookiin kaayyoo gaariitti ceesisuuf mudate waa tokko barsiisuuf waa tokkotti jabeessuuf mudate. Birgit mucaan immoo yeroo sana ilaaltu badiinsa sana yeroo ilaaltu waggaa 9 hojjedhee dadhabee humni koo dhumate dhuguman kana booda waggaa 2 yookiin 3 illee danda'ee hojjedhaa hin jedhi maaliif kalas yeroo 9 hojjedhee kana ta'e kana booda immoo waan jettu amilee cabinni waan itti mul'atuu fi xiqqoo duubatti of harkifti jechuudha. Isarra garuu qormaatichi kun lakka qoy har'a kana ta'eera tani borummoo darbee kana lama dachaan eebbifamuu danda'a. Qormaatichi kun xinnaa ta'e garuu kan ulfinaan fuuldura koo jiru guddaa ta'ee jiraata isa jedhan yaaduu nama barbaachisa. Caalatti immoo kana yaadu maal isin barbaachisa seetan jalqabuma isaatuyyuu amantii laphee keessan isin barbaachisa. Baqa jechuun akka namaatti waan tokko dhabee yoo jedhan boru dhuguman danda'ee argadha iddoo sana nangaa nama jechisiisa. Garuu akka amantiitti wanta hin danda'amne akka waan jiruutti amananii fudhachuu jedhamti sagalee waaqayyoo kam keessayyuu amma fakkeenya wanta hin qaamne tokko waaqayyoon in hojjeta yookiin in raawwata kan jettan maal jechuudha. Wanta hin jirre tokko dhame jechaan kan dubbachaa jirru garuu raawwatee agarsiisa waan ta'eef waaqni amilee akkasii qabaachuu qabu namni tokko dirqama jechuudha. Waan sanatti ce'uuf boru'ee dhuguman nama taa'e boru'ee dhuguman mul'adha jechuudha fi har'a yaada sana sammuu keessaa qabaachuu qaba namni suni jechuudha. Baqa amilee akkasii tokko of keessaa qabu amilee amantii tokko jechuudha. Malee wanta baay'ee nu kuffisa akka ofii yaadnutti kana booda hoo namantaanu kana booda hojjedhee baay'ee hojjedhee ammana har'ayyuu ammana hin geenye ganaan kana booda hojjedhee iddoo sana gaa kan jedhu baay'eetu jira. Garuu akkasii miti yaadichi. Yeroo baay'ee ani waanan dubbadhu tokko silan argee fi caalaasaa silan beekuufan dubbadha yaadota akkanaa irratti jechuudha. So akkasiidha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu jireenya jiraattan keessatti yoo qabaattan baay'ee hin boonina namarratti. Waan qabdaniin jiraachuun itti gammaduun ittiin nama gargaaruun ofii ittiin gammadanii jiraachuun waan barbaachisaadha. Garuu namarratti of oliin fuudhuun gaarii miti isa jedhamudha. Yoo dhabdes immoo baay'ee hin gaddin baay'ee
imbo'in isa jedhamudha. Amantii laphee nama barbaachisa kuni. Maaliif guyyaan inni boru kun wanta fidee dhufu ganamni fi galgalliyyuu wanta fidee dhufu hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yoo baay'ee boonne boru maaltu akka dhufu hin beeknu. Nuti foonidha waan ta'eef yookiin harka nu cita yookiin miila nu cita yookiin sammuu gurra ija waan ta'een yoommoo dhabnes baay'ee gaddine ta'e baay'ee boonye gaarii miti. Maaliif boruu guyyicha ammas waan biraa fidatanii hin jedhe yaw biyya lafaa beekumsa qofaanii miti kan jiraataa jiru namni carraadhanis waan ta'eef jechuudha. Innaa guyyaan inni boru waan fidu waan hin beekneef kana lachuuyyuu akkan jedhe kanatti itti fayyadamaanis hin jedha. Chaanala koo faaraa warri taatan seenaa subscribe godhaa. Warri immoo na jajjabeessaa na wajjin turtan galatoomaa yaada gaafii qabdan komantii jala naa barreessaa. Share like gochuus hin dagatina. Inni siniin jedhaa baay'ee galatoomaa bakka ta'e deemuu faane. Baay'ee galatoomaa siniin jedhaa siniin jaaladha baay'ee dhugaa.